Yooyya nageenyi san badhaadha daadoo hordoftooteen ta'a Boorana Global Media nageenyi keessan badhaadha arroon waajjir barnoota godinaatti jecha shalaqa jaatanii alii Booranni baradha maatii barsiifadha jedhu faan buuneeti waajjir barnootaatti argamne hooggantoota waajjira waliin marii goonee jirra nu hordofa. Akkam nageenyi san badhaadha hordoftooteen na wal bara. Ani ilmoo amoodhani itti gaafatamaa jira barnoota godinaa. Haala baruuf barsiisuu duraan ture ammallee itti deemamaa jira kana haalli duraan ture barnoota kana maal fakkaata akkamitti? Barnooti keenya kun waliin beeknu kun biyyaati naannoollee rakkoo jira. Keessattuu barnoota 20 dabranii akkaataa barsiisuu qabnutti barsiisuu hin taane barsiisuu dhabuurraa kan ka'e barataan keenya eeggatummaa garaagaraa galee barsiisuu caala qormaata hojjechiisuun biyya keessatti hin ture. Qormaata hojjechiisuun sun immoo eeggatummaa dhaloota akkasumas dadhabaa osoo hin ta'in eeggatummaan waan jirtuuf dadhabee dabruu dadhabee jira. Waliigalatti barnoota keenya kun biyyaatiif godina afaan keenyaallee ofiin godina keenyaa fi naannoo keenyaallee cabbiinsaa kuufaatii guddaa fe'atu ture. Ammallee fi jiraa amma kuufaatii jiraa jennu kuufaatii sun keessa kaasuuf akka danda'amu wanni hojjetamuu jiru yaalamuu jira jirti. Hin jirti. Egaa kuufaatiin tun akkuma biyyaa waan taateef ministeera barnootaa irraa kaasee kuufaatiin tun qoratamtee jirti. Amma yoo haala waggoota darbanii fa'aa halaalle taate barana akka malee fooyyee qabaachuu arginu gaafa online irrallee dubbatanillee dhageenye waan kan hordofnee dhufne fooyya'insi qabxii barattoota tun akkuma jedhamsin jirmoo akka duraanidha. Guddoo waan nama gammachiisu dhibiillee hin qabu. Haa taatu immoo persentiin xiqqoo tokko kanneen lakkoofsi nama wanni daramee jirti persentiillee wanni daramee jirti. Haa taatu ammallee ganna 2-3 afaan dhufanillee hoyyuun barbaaddi. Haa taatu immoo xiqqoo tokko yoo ilaaltu baay'inni namaallee dabalee jira. Baay'inni mana barumsa dabarsanillee dabalee jira. Manneen barnoota kanaan dura hin dabarsinillee fooyya'anii jiranii ammallee rakkoo hin jiranillee ni jira. Amma toora qabxii fakkeenyaa fi barattoota kana barataan olaanaan akka godina keenyaatti akka godina keenyaatti akka lama laaluu dandeenya. Tokkoffaa qabxii addaa deeggarsa addaa akkuma naannoo Oromiyaatti yeroo ta'e tokkoffaa qabxii addaa 554 galmaa'ee akka godina Booranaatti immoo magaala Meeggar 506 barataan galmeessin jira. Warri 480 fide hin jira. Warri qabxii dabre immoo qabxii 9 galmeesse. Keessattuu amma man bultee addaa 554 hin eenyu sun karaa hin umeenna. Keessattuu ijoollee qaxalee achitti filannoo waan ta'eef hin umeegama. Baadiyyaa fafagoo akkasitti fakkeenyaaf Fuulchaa irratti, Tuqaatti, Mi'ootti, Meeggarratti qabxii gurguddaa akkasuma barataan keenya. Qopheessaan la turru malee agarsiin fidaa jenneen inni fidamuuf taatti itti gammada. Guddoo dansa. Mani barumsa bultee adda sun barattoota guutuu dabarsee barattooti tun cuftinuyyuu haa qoraman sun baay'inaan agamiin ta'a. Namni qorame 52ti. Namni 52 kitii dabaree jira. Milkaa'ee jira. Yeroo afurii ol moodeliin kan kennamaa ture. Yeroo afurii ol qormaatii haala garaagaraa kennamaa ture. Barataan waggaa afran dabran mana barumsa bultee addaa akkuma Oromiyaatti gaafa dhaabate qophiin ittiin ijaaramellee akkasuma qaxalee itti filatamaa waan taate ganna afaan dhuunfanii pirezidaantiillee yeroo haasawaa dhageessan taate gaafa dura qabxii yookiin seena qabxii barataa naannoo Oromiyaa jijjiiraa akka jedhan sun kan godina keenyaas jijjiiree jira kan naannoo Oromiyaallee qabxii biyyaallee jijjiiree jira qabxichi bultee addaa mana barumsa sagalaan hundaa'e. Kun milkaa'uun isaa hojii guddaa hojii itti dadhabaniitiin milkaa'an yaa milkoofne jedhan keessaa tokko bagga gammaddanii hojii tungatee dadhabbii teessan tokko arguu waan taateef kanaafuu man barumsa hafan agartee sadarkaa riimooteeriyaa jiran ammallee magaaluma keessallee jiraatanii agas haalli mijaachuu fi dadhabe agas
qormaata dabarsuu ittiin jirre kan waggooti itti aananii fi maaltu yaadame? Wanni yaadame egaa boruun irraa yoo ka'ee xiqqoo si ibse barnoota fannoofatiin isaa waan waggaa tokko dhufe biyya tokko dhufe hin danda'a. Waan nam tokko dhufe yeroo tokko dhufe hin danda'ani. Ofaatiin barnoota kennaa namni harka tokko lamatti hin kufne. Bu'uuri isaa namni qajeeluu qabu jajjabi nama bu'uura walirraa haasee sarka tokkoffarraa haasee bu'uuri qajeelee inni yoo gara olii dhufe akkasiin namni milkaa'uu hin danda'a. Anaaf illee barannee tumfee dabarre. Barnootee arroofee jiru dhalootee barachuu jirullee akka mijeessu hin jiru. Tokkoffaa qofaatiin barnoota kennaa tokkoffaa sirna barnootaati qofaatiin isa. Sirni barnootaa yoo jennu qoratamee kitaabni ittiin barachuu jiru. Karikulamiin isaa mataan isaa rakkoo qabaa jedhamee riifoormiin irra gaggeeffamee jira. Lammaffaa leenjiin barsiisaa mataan isaa rakkoo qabdi. Leenjiin barsiisaa rakkoo waan qabduuf ammata mootummaan naannoo Oromiyaa qoratee bu'uura borii kophaatti akka leenjisan barsiisaa. Sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa. Leenjii qofaaniti qoramuullee akka qabu inni mataan isaa ga'umsiisaa ilaalamuu akka qabu leenjii barsiisaa irratti hojjetamuutu jira. Karikulamiif kitaabii bu'uura walirraa sadarkaa lammaffaa jijjiiramee jira. Is jijjiiramtullee yeroo maxxansanii amma kana dhaqqabsuutu jiranii ga'aniif jechuudha. Osoo qofaaniti caasaan barnoota mataan isaa. Caasa barnoota jennu bu'uurii kanaan dura fakkeenyaa fi bu'uurii man baratu dhufaa qofaafannaa. Keeji jedhamee man baratu dhufaa keessatti barsiifamaa ture. Ammoo magaaluma yaaballoo kallee qaxxinsaa galmaa'ee fudhatu warra keeji sun barate warra qaxxinsaa bu'uurii isaa keeji ta'e. Baadiyyaa jiru magaala qofa jira. Kanaafuu bu'uurii baadiyyaaf magaalallee babal'ate caasaan bu'uurii yaa'ee sarkaa hojii godinaa sarkaa aanaatti bu'uurii nama ganuu jira. Dabalataan manneen barnoota bu'uurii illee gaditti ijaaramanii kan baadiyyaa barsa gaallee qabaachuu baatan faasilitiin lakkaata barbaadan guuttachuu baatanii addaa babal'achuu kun caasa tokko caasa sirreeffame. Lammaffaa kutaa tokko akka saddeetitti intiraansii ministeerii fudhatama. Amma kutaa tokko ijaarrattu namni bu'uurii man barumsaan mataqee sadarkaa tokko marsa jalqaba seenee kutaa jaaffaa qoramee calalee dabre kutaa saddeetillee qorama sagaleegi seenee kudha lamallee fakkaataan sirni madaalillee sirraa jira. Keessattuu wanni rakkoo tokko sirna madaaliiti. Kanaan dur daree dhuunfaa jedhanii barsiisuun tokko daree tokko sabjeetti guutuu barsiisa. Inni sun tokko gorama. Wanni bitan kuffisee tokko sun. Ani namni ga'umsa qabaadde dareen itti qajeelee ga'uutti. Kan dadhaba taanaan sabjeektiin afran yookiin shanan barsiisuun daree sunitti rakkoo keessumti. Kanaafuu free promotion jedhamee barataan kun tokko gafuriitti hin jiguu dhabuun sun rakkoo. Waan taateef amma tan qoratamee sirraa'ee jira. Bu'uuri gadiillee hojjechuun jalqabamee jira. Inni haa warra qaxalee. Amma tokkoffaa dhaloota bu'uura borii irratti hojjetama. Lammaffaa dhaloota ifi boruu jedhamee irratti hojjetama jechuudha. Keessattuu warra manneen barnoota bultee addaatiif addaa galchan kan. Kanaaf akka tokko hojiin jalqabaman kun manneen hojii barnoota waliigalatti fooyyessi jennee ilaalla. Abbootiin keenyallee yoo ilaalle hin jennu istaandaardii barbaadamu waan barbaadamu inni uummatan jalqabee guutachuullee baatanii hojiin jalqabamu jira. Hojii jalqabamu keessallee kan malee sodaa guddoo qabnu. Sodaan nu qabnu manneen barnoota waggoota hedduu namni dabarsin fakkeenyaaf bardaaf hunda daareetirootiin kaafu. Daareetirii gara 19 oliin kaafu bardaaf. Iddoo haamnetti iddoo hojii jijjiiraman jira. Iddoon immoo ammallee jijjiiruun sodaatti qabnu jira. Fakkeenyaaf manneen barnoota sadarkaa lammaffaa amma 8 ganna 10 dabarsin ammallee. Achirra sodaan jirtu rakkoo gaggeessummaa yookiin rakkoo daareetirii qofa inni ilaaluu hin dandeenye. Daareetiriin ga'umsa qabu jiraachuu qaba. Barsiisaan ga'umsa qabu jiraachuu qaba. Iddoo faffagoo fakkeenyaaf Paak Dilloo, Goos, Wichii Irdari, Tibbe Gayyaa, Soodduu fudhatu barsiisan hin dhaqu. Irra maddaa namiin dhaqee sun minda fudhateetu hin baqata. Haayiskuulii 8 faguutiin kanaa gisa cufaayyuu barsiisaadhaa barsiisa. Hin dhufaa simister tokko hin tura, simister lammaffaa hin jijjiira. Namni qopheessan jechuudha. Simister lammaffaan immoo yeroo inni qophaa'u. Ganna dhufullee barsiisan hin jiru ammumayyuu bara dabarree haayiskuulotaan cufa xiyyeeffannoo kanneen barsiisatti raman. Ammallee cuftee irratti. Dabalataan ammallee ganna haalli barsiisa bira ramadamuu qaba. Kanaafuu iddoo rimootii baqachuun haartii peeree baqachuun barsiisaa tuniin sun qofaan namni dhalataan keenya faasiituun baqata. Duulokota Oromiyaa garaagaraa dhuftuuniti. Fakkeenyaaf namni duulokii dirree itti ramaddu yookaan yoo dilloo ta'uun goosoo ramaddan dhabu. Dhalataan yaaballoo yoo dibbe gajaa ramaddan dhabu. Amma wanni qunnamuu jiru. Kanaafuu bakka barsiisaa argachuu hin dandeenyetti sochii feenillee goonullee daareetirii feene dabnullee barattoota feene maatii barbaadan sochoonullee sodaa jiru waan taateef ammallee sodaan hin jirti. Haa taatu immoo warri sochii baroota dabaran bara dabaree ogeeyyiin barnoota guddinaatiif aanaallee hoggansa biraatee barumsa irra hin galle. Yeroo hunda manneen barnoota maraa turre ji lama ol yeroo barnoota dubbatu irra jira. Iddoo namni qabatamaan barsiisa qabee harkaafii fudhatee wasirreessuuf hojii jijjiiramanii jira. Yoo hojjetan hojii jijjiiruu akka danda'amu agarree jira. Kanaafuu hojii guddaan nu eegata. Ammallee sodaan jirtus abdiinis hin jirti abdiin jiraatullee mala sodaa guddoo jira. Haala kan ofaan sodaa kan fooyyessuu fi sochii gubbaa jirtanii jechaan akkasuma haa ta'uuti
nu akka horsiisee bulaatti fakkeenyaaf godinni isheen kun horsiisee bulaa akka malee rakkoon gammaatii barattootaati illee jiraachuu dandeetti. Gammaan barumsaa illee akkasuma. Fakkeenyaaf maatummaan cuftee akkasiin feetitti barattoota barumsaa ergitee waan qabdorii gurgurtee fi barsiistee akkasiin xumurtu godhuu dhiisuu dandeetti. Waan kanaaf atillee dhaamsa fa'a maatii barattootaatti fa'a waan qabda. Dhaamsa hin qabna. Tokkoffaa wanni barnoota kun meeshuma addunyaallee ittiin jijjiiru. Addunyaa jijjiiruu qofaaniti ofirraa kaasee maatii kaasee meeshaa namni ittiin gara teekinooloojiitti daramuun. Horsiisee bulaan egaa raasafee cimna. Raasafee cimtaa keessatti yoo barnoota biriin jirraasaan loon reegaalee bir ciinne bu'aa dhibbiin buusu. Kanaaf barnooti meeshaa namni ittiin jiraatu. Waan taateef maatiin tokko ijoollee barsiifachuu qabdi. Ijoollee barsiifannoo jennuu galmeessina qophiisu amma yeroo baay'ee rakkoo barnoo jira. Ulleen socho'uutu jira yeroo baay'ee bara dabree yoo taate horamii barnoota inni godina ganda geggeessa aana kun irratti. Hafta tokko sochiin jirtan barii namni xiqqoo tokko barnoota deeggaruuf ijoollee beeksifachuu deemu jira. Ijoollee barsiifachuu qabna. Barsiifachuu jechuun barumsaa galmeessanii itti arguu hin ta'in maan barate maan hubate eessa wal karaa walumaan barumsaa walumaan jira maatiin hordofuu qabdi. Maatiin amma sochii jiru rabbiillee ni jirti maatiin illee. Namni amma ollaan wal deeggaruu jalqabee jira. Itti rabiirii qalaam yuunifoormii akka hojjeta mootummaalleetti akkuma ollaallee gandaallee wal deeggaruu jalqabee jira. Barataan namni tokko mirga barachuu qaba. Mirga barachuu qofaan dirqama illee qaba maatii illee barsiisuudha. Maal jennaan nama godhachuudhaaf dirqamni isa dabsiisuu jiraachuu illee baate yookiin labsiif dambiin akkasii hasa dabullee jiraachuu baate nam sun nam borii godhachuudhaaf barsiifachuu qaba. Kanaaf maatiin nama barsiifachuu qabdi. Barsiifachuu qofaaniti man barumsaallee bira dhaabachuu qabna. Akka qoreegamtaa maatii ta'ee uummataa ta'ee maatii ta'ee mani barumsa waan iddoo nama barbaada. Bira dhaabatanii halkan guyyaa mani barumsa fe'in akka jijjiiramu akka ijoollee fe'in jijjiiru. Maatiin bira dhaabachuu qabdi maatii qofaaniti. Qaamii mootummaa sarkaan jiru gandirra kaasee gumiin tiraansfoormeeshinii jennu aanaa gandi godinallee dabalateetiin barnoota bira dhaabachuu qabna. Barnoota kan jijjiiramuuf sochiin waltumsaanii namni mirga bitaa yoo ittiin duuliin caasa barnoota qofaanii furamaa waan jedhamu jiru. Atiinis mootummaanis uummati bal'aallee kan isa ba'uu qaba. Immoo ijoollee waan qabnu amma horii xiqqaa qabnu haala amma akka fudhamne jirra. Ijoollee dhiiraadhaan barnoota ergannee barsiifachuu qabna waan jedhama. Dansa dhaamsi tokko kashalaqa jaatanii olii tokko ijoollee barsiifadhaa jedhee jira. Booranni akkas barachuu jira akka gamnam gam barnoota kan jirutti waan sun qunqab jedhee yaada. Dhaamsi nam guddaa kana uummata amaanaan fulaan ga'uu jira. Baroota gaafa inni suniif uummata yoo wal ilaallu gaafas yoo haalli beekuu baanne hin dhalachuullee baanne ni barachuutiin jira. Ni barachuu jiraachuun isaa ibsituu iddoo kaasuu hin dandeenye. Dhaabbileen barnoota gaafa warri dureessii jajjabuun jira. Haroo xiqqaa dhaabbileen barnoota godin borla dhibshan soddoma olii jira. Boru dabalatee sadarkaa tokkoffaa dabalatee lammaffaa dabalatee. Baay'inni barataa alidilee dabalatee nama gara 200 oliiti barachuu jira. Kanaaf haga barbaadamu deemullee baatu. Qulqullinni barbaadamu barsiifachuullee baatu. Haga barbaadamu deemullee baatu. Fakkeenyaaf akka barbaadaman namni ijoollee tokko ijoollee 12 qabaate 12 barsiifachuu qaba. Ammallee wanti rakkoon jirtu hoota keessan baannanii. Gandatti ijoollee gala gareetti ijoollee gala hootaan ijoollee barsiifachuu jira malee namni ijoollee barsiifachuu jalqabee jira. Sulleen akkuma egaa hubannoon jirtu. Naannoo magaalaa namni ijoollee ofiin barsiifti. Akkuma xiqqoo laftii baadiyyaarra hubannoon cimaa deemtu ijoollee barsiifachuu jalqabee jira. Ammallee sochii barbaada. Hubannoo barbaada ammallee. Namni garii immoo baadiyyaa kan fagoo irra jiru waan mootummaan barsiisasee irratti ergee barbaadhiisuu jira. Kanaaf yoo ilaaltu garaagarummaan hin jirtu duriitiin. Amma sitti rakkoon gugurdoon haala baruuf barsiisuu tan irratti deeggarsi barbaachisaanaatiin jettee waan akkana uummatillee nu beekee jettee ittiin dabarfachuu qabdu fa'aa. Gurruubbata fa'aa buufachuu fa'i. Rakkoon hin jirti. Rakkoon filanan tokko jiru hin dhabamtu maalayyaa nama gumii bal'oo kan geettaa. Fakkeenyaaf taataan nu qabnu gara 200 jedhee jira. Barsiisaan nu qabnu gara 5,000 godin kan keessa. Isin deeggarsa barbaadu tokkoffaa barataan kun barata horsiisee bulaati. Mani barumsaa olla cufees hin jiru barachuuf tokkoffaa hosteelii qabaachuu qaba. Keessattuu aanalee kan horsiisee bulaa irratti hosteelii lama magaalaa bal'oo qofaan itti aanalee cufarra hin jirti. Haga barbaaddu iddoo bultiitiif nyaataaf waan barbaaddu argachuu barbaaddu malee tokkoffaa hosteelii jabeessuu qaba. Horsiisee bulaan godin boorana hosteelii jabeessuu qaba.
barataa hoosteelitti malaa fi hoosteelii lammaffaan nyaata barattootati. Barataan amma inni mootummaan nyaata jiddugala kana yoo qopheessanii hin jedhan yaadamni isaa siyaa'ee akka baratuuf. Garuu nu biratti cichaan didaa malee siyaa'inni qofaaf miti. Waan nyaatu agabuu oolee agabuu ganafataa waan taateef nyaati barataa kuusin booronaa keessa eessattuu barbaachisa. Kuusin booronaa keessa nyaati barataa dirqama jiraachuu qaba. Uummati immoo buusaa kunuunfaa waan qabu nuti kennuutti hin jira. Achi oli deeggaruu qabaa waan barata biratti. Inni haa hordofu amma namni seera tokko hin qabu. Tokkoffaa baay'isuu namni amma ga'umsa dhabeeran kun tokkoffaa ga'umsa don dhabin turan naamusa dhabe. Naamusa dhabe. Naamusa dhabuurraa kan ka'e itti gaafatamummaa barachuun fudhanne barataa. Dhugaa dubbaan ani nam hojiin akka inni itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Hayabbitis, hareetis, hayarsuma irra gatanii itti gaafatamummaa yarsumsu fudhachuu qaba. Barataan illee itti gaafatamummaa yarsumsu inni fudhatu maatiin hojjechuu qaba. Lammaffaan barsiisota irratti. Barsiisaanii baay'een isaa namni iddoo dhalate yookiin iddoo maatii qabu hojjechuun liqa. Kanaaf tokkoffaa barsiisota man jireenya ijaaruu qaba. Man jireenya yoo jennu manummaa citaa hamamma buuyyoo of ijaarrasu barsiisota illee ijaaree barataan achi tokkoffaa immoo inni barnoota profeeshinii keessa barsiisaan deddeebi'uu qaba. Makiina eeggachuu miidhaaf osoo hin deemu qabu. Achi bulee achi qophaa'ee ijoollee barsiisu. Kanaaf uummata kennaa xiqqaa guddaan baadiyyaaf magaala jiru manum citaa of qabsuun barsiisota ijaaruu qaba. Lammaffaa malee barumsaa galii keessatti naquuf danda'u oofuu qotuu fi waan danda'u deektara achoo fi malee barumsaaf danda'e barachuu waan ta'eef mana barumsa cinaa dhaabatee deeggaruu qabaa. Deeggaruu illee ittiin jira. Waajjira waggoota afran amma isaan kan keessatti iddoo sitti tola. Warreen amma bu'uura walitti ijaarratu, daree dabalatatti ijaarratu, keessatti bitatu, itti suphu nyaata barattoota. Amma aanaalee keenya keessattuu wanni akka malee uummata keenya galateeffannu uummata Kuusin Booranaa jalqabaa lamaan tokko irra jalqabe kenna baana irra jalqabne barataan xaasaan midhaan guuruuf hin qabnu xaarri nyaachisuu qabnaa dhaadannoo jedhuun yeroo bonataan yeroo jiratti wanti jalqabamee jira. Barataan guyyaa cun midhaan faranjii himmatan jiran. Poolitti pirogiraamiin deeggartullee dhaabbatee jira. Iskool garaantiin durii biyya laatiin deeggaramullee dhaabatee jira. Wanni kun barnoota irra dhiibbaa qaba. Kanaafi biratti oofruu qabnaa. Rooba waaqatti kadhannaa oofruu qotachuu qabnaa inni jalqabne oofruu tokkoffaa mooraa barumsaa keessatti. Lammaffaa akka gandaatti mana barumsaa oofruu qotuu qabnaa. Sadaffaa akka aanaatti aanaa jiddugala tokkotti midhaan student farm midheetiin oofruu qotuu qabna. Jenne jalqabnee aanaa kennuun babal'atee jira. Garuu walqixa argachuu dhabu nama baddu malee keessattuu aanaan sagala barda qotatee jira. Man barumsaa qotee jira, gandaa qotee jira. Akka aanaatti qotatee istoor godheetanii yeroo tasaa yeroo ijoolleen rakkoo eeggatu hoosteelii ta'uu qophii ta'uu kennan guddaa jalqabame facaafamee egaa fuula roobiitti qallatutti gazuun hin jirtii malee nyaataan sirriitti hojjechuu qabu uummata Kuusin Booranaa. Laftii dhiphuu qabdu eebi jijjiiram qilleensatti roobii xiqqaachuun danda'a malee oofruu qotee fi barataan nyaachisee deeggaruu qabaa waan dhabu. Tadhaamsaalleen sunima. Man boorumsiif boruu kan fa'aa waan dhaamatu fakkeenyaaf akkuma irra kayyoo barata 52 qore persentii 100 dabarse gana barata 100 qoruu danda'a. Waan xiinxalte sila akkan ta'uu malee akkanaan akkuma qara suniin itti humna kan caalnullee barannee barnoota kallee cimsineetiin itti fufuu qabnaa jettee fuulduraaf man barumsa kanaaf illee ergaa. Ergaan qabu tokkoffaa galata qabaatu hawaasni man barumsaa ifa baruu bultee addaa halkanii guyyaa daarittoota ceesa galtee barsiisaan ceesa galee yuunivarsiitii Booranaa waliin taanee kun hojjechiitu jedhanii salphaaniti. Yaadame isaallee sun baay'ee ijoollee ceesa baratan ijoollee isaaniitiin dippiloomaatota borii oomishu keessatti dippiloomaatota borii. Akka dhaloota garii baratee bakka bu'u qofa hin ta'in nan biyyattillee negate ijoolleen ceesa jirtu. Keessattuu Kuusin Booranaa kan mana midhaagaa malee akkuma manneen kaanii rakkoo jira isaan hin qabu. Isaa yeroo ibbootti itti finna guyyaa garee haraan citee halkan guyyaa rakkachaa guyyaan turre jira. Rakkoon achi jirtu nyaataan wal qabatee irreen xiqqayyoo sana mootummaan nyaata ramadullee yeroo garee himaa ta'a fedhamne yeroo gabaabsaa ta'amtullee hin jirtu. Kanaaf faasilitiin achitti hin guutamin hedduu jira. Akka amma faasilitii manneen barnoota daldalaa manneen barnoota jedhamuuti. Buldingii wal fakkaata bulchiinsaa wal fakkaataa malee rakkoo jabduu qaba. Rakkoo hedduu osoo qofaan yeroo barsiisatti dhabnu jira. Amma ni guddaa agarsu hanqina barsiisaan qaba. Amma man barumsa dilloo maali erga bannaan manis hanqina barsiisaa mala. Isa qaamni miila boordii egaa manis boordiin bula. Hojii barnoota guddinaa illee akkuma jiru ta'ee boordiin bula. Pireezidaantii yuunivarsiitii walitti qabu itti bulchaan ni jira ani jira kantiibaan ni jira qaamni garaagaraa boordiin bula waan taateef nullee ni dandeenye boordiidha yeroo hunda waan isa mari'annee hin deeggarra. Akka yeroo akkuma amma hojjetan kana amma bara kan sirriitti hojjetanii jiran. Rakkoon hanqinni garaagaraa ni jira hojjetanii jiranii baroota dhufullee nu akka boordii seennaatti hagasii olitti bakka galmeessu.
fakkeenyaaf 554 uumaaf galmeessa. Waa'ee nuti achi olii waan jiru hojjennaa isaallee akkasitti cimsinaa. Kanaaf yeroo itti aanulleetti egaa sodaan hanqinni barsiisaa yeroo beeksisiin ba'aa argachuu dhabuun kun jiru ta'e xiyyeeffannoo olaanaa kennee kunillee akka boordiitti irratti hojjenna ta'a jechuudha. Tansaa qophiin afgaafi kennaa gar xumuraa deemuu jirtu dhaamsaaf galata warra as keessatti akka jajjaba sibir dhaabate waan kan waliin hojjettanillee yoo jiraate akka galataallee waan dansaa waan dhaamsaallee qophiin gar xumuraa deemuu jirti dhaamsaa fi waan akkana yoo qabaatti jettee hita. Ayyee galata jalqaba isaanirra jalqaba. Tokkoffaa sochii barnoota deeggaruudhaan xiinxaluun isaanii dhagaamee man barnoota bultii addaa ala dubbiftanii manneen barnoota keenyattus ilaaltanii illee birdhuu keessanii fi tokko namni hagaa wal quuqabaatu. Quuqamii dhaloota bira jiru mul'isa. Galatooma warraa bulaa isaanii jedha. Haani sochii barnoota taasisan keessatti dhaabbileen akka seektiraalee mootummaa godinaa aanaa horii qindeessituun godinaaf aanaa hanga ganda jiranii bara kan barata keenya nyaachisuu keessatti barata keenya dhubaasuu biratti siyaasitu barsiisotaaf affalanii tuutoriyaalii akka kennan taasisuu keessatti gahee guddaa taphachaa turanii bu'aatti akkasiin malee baay'ee bara kan akka itti dadhabnetti achooleen taatuun taane guyyaa tokkotti laaffisuu sirreessuu hin danda'anii galata guddaa isaanii qabu. Inni haa yuunivarsiitii Booranaa ta'ee galata guddaa qaba. Yuunivarsiitiin Booranaa man barumsa gara ijaa tuutoriyaalii nuu kennaa turte barsiisota isaanii siyaasitu affalanii fi suqqofaanii fi teessoo garaagaraatiin deeggaraa turanii jiranii tuutoriyaaliin leenjii barsiisatan akka gaabbiin barsiisaatti jirutti leenjii dhiyeessanii fi leenjisaa turanii kolleejjiin barnoota barsiisatan yaballu akkasii suqqofaanii fi faawundeeshiniin nyaatan alii dandeetti nyaata barataa ta'e bira dhaabachaa jiranii dhaabbilee miti mootummaa akka bira dhaabatanii yeroo deeggarsaa piroofisaara kan dhiyeessan hojjaa jiranii uummata kan bal'aan godin Booranaa mataan isaa dhuunfaaf gareelleen waldaalleen bira dhaabachaa jiran waan taateef galataaf kabaja guddaa qabnaa fi haq dandeenyutti wanni barnoota waan arra wal deeggaranii boran dhiisaniiti. Dhalooti jiru waan wal deeggaran waan taateef wajjira barnoota godin Booranaa waliin taatanii manneen barnoota aanaaf garee isaanii jiran waliin ta'anii akkuma deeggaran ammallee yaamicha kabaja dhiyeessaa fi dhuftanii dubbisuu keessaniif manneen barnoota keenya jajjabeessuudhaaf sagalee taatanii sagalee hawaasa barnoota ta'uu keessaniif isaanillee baay'ee galateeffadhaa horaa bula. Horii bulii deebanii galatoo. Horaa bula.